kanarra taatigeeffan qabxii ijoo keeyyootti qabanne yeroo ittaanu keessatti yeroo agamii keessatti haa jennu. Tilmaama keessanii yeroo agamii keessatti xumurtanii. Amma ji'a kana garuu dhumaa deemneerra. Dhugaa dubbachuudhaan jechuun danda'amu. Garuu kanaafuu bara dhuftus baajataa irratti qabattu jechuudha. Bara dhuftu keessa baajataa irratti qabattu ammas baajataa irratti qabattu. Itti qabachuun dirqama ta'a. Kanammaa kami kanamma qisaasee inqisaasoo maaliif miliyoona 8 keessaa miliyoona 2 wayii kennineef irraa jettan isaan keessaa 6taaf eessa dhaqee miliyoona 6 projektooti biraa jiraam sirkoon qabaatu kun maaliif oore projektoota biraa hin oolu ganaa bara man jira amma kana nu qabannee lakki miliyoona 8 qabattan amma isa keessaa miliyoona 2 kontiraaktara kanaaf kennitan miliyoona 6 maaliif haaratti qabatu reeka bara dhuftutti immoo ammas waggaadhaan projektiiwwan jalqabdanitti utuu inni sun hin dhumin ammas miliyoona kan biraa miliyoona baay'ee waggaadhaan baajatuma qabachaa deemtu lakkana goonama namicha himatee raame namicha himatame kan amma walii galtee uumama mana murtii qabateera waa'ee namicha himatame miti birrii miliyoona 8 amma qabne kana keessa miliyoona 2.5 eega ba'ee amma namicha waliin kan jedhamaa jiru walii galtee ragoo deemaarra ati maaliif dhaabdee bara kana keessatti maal jechaa jirtu sin jalqaba irratti miliyoona 8 ni xumurra jettanii walii galtanii miliyoona 8 baajata qabattan miliyoona 8 nu waliin xumurra bara ammas immoo baajata bara dhuftu sin qabannaa jettan waggaa darbees akkasuma miliyoona 6tti qabamee hafe hojiin utuun xumuramin waggaadhaan sin karoorumatti qabatanii baajatumatti qabatanii waggaadhaan ammas inni dhufus baajatumatti qabatee maallaqni gidduu kanatti qisaasaa jechuudha maaliif akka bayetuun beekamin gidduutti amma waan kanatti akkasitti fufa ammas amma dhugaa dubbachuu waan kanatti kanaafuu maaliif waan dhugaa laaluun baay'ee murteessamu baajata haaramaaf qabatu sabbi isaa ijoomaa isaa dura jirra waan dhugaa hin dubbatin komii hamaatti jira jechaadha waan kanatti xiyyeeffannee mana murtiitiin qabameera amma maallaqni ammasiin qabattan kun maallaqni hafe kun utuu jiru maaliif baajata haaraa bara haaraattis qabachuuf deemtudha eessa deemaadha maallaqni miliyoona 6 yoo amanti bara dhufee sin jedheetamani haga waxabjii 30 yoo xumuruu dhabnee kachu kanaaf amma namichi kanaafuu haga waxabjii 30 xumurtu jechuudha inni hojii waan bakki inni ga'e hojjiifna hagi inni dandeecha sabaafnee namicha walii gallee akka hojjetuun goonaa waan isaa jettanii qabattan miti sin miliyoona 8 gaafa qabattan miliyoona 8 gaafa qabattan hin xumursiisa jettanii qabattan miti xumursee qabannee kanaafuu ammas baajata haaraaqatti qabachuun maaf barbaachisaare giddu galeessa jechuun amma waxabjii 30 xumurraan kanam xumuruu dandeenya kanaafuu haga 15 fudhatamiti amma waggaa lama keessatti xumuruun dirqama isaati